keessumaayyuu mirga saboota cunqurfamoo Itoophiyaa turan. Namni guddaan abbaa amantaa fi falmaa mirga cunqurfamootaa ta'e kun luba guddinaa Tumsaa jedhama. Seenaa luba guddinaa Tumsaa nama beeku gaafannee isinii dhiyeessuuf yaalla. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Luba guddinaa Tumsaa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Dirmajjii bakka Karkarroo jedhamutti bara 1921 yookaan immoo bara 1929 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti dhalatanii guddatanii yommuu umrii barnootaaf ga'an achuma Boojii fi Najjoo gidduutti barnoota isaanii akka baratan himama. Luba guddinaa Tumsaa barnoota amantii qofa otoo hin ta'in ogummaa fayyaallee baratanii umrii dargaggummaa isaaniin akka hawaasa tajaajilaa turan seenaan isaanii ragaa ba'a. Ani Boojittan dhaladhee mana barumsaa Najjoo sababii 8 afaan hin jirree fi mana barumsaa Najjoon galee mun achitti galuu isaan immoo fuudhaniiru wazaroo Tsahaay wajjin jiru qeessummaa lubummaa barachaa jiru. Baay'ee hiwujiidha waan ta'aniif baay'ee guddaadha waan ta'aniif hin ilaalla. Isaan kun lubummaa barachaa jiru jedhanii nutti manii ilaale. Achirraa ka'aniiti kan isaan suutaan guddachaa dhufanii gara Naqamteettis warrumti miisiyoonota sanaa isaaniin filuudhaan ogummaa fayyaa akka isaan barataniif carraa kan kennanii fi akkan dhageetti yeroo jalqabaaf barataa qaroo ta'urraa kan ka'ee filatamanii namoota dhufanii Naqamteetti direesarummaa leenji'anii ogummaa fayyaa irratti bobba'an ta'uu isaaniiti kan hin beeku jechuudha. Luba guddinaa Tumsaa sirna mootummaa abbaa lafaa Haayila Sillaasee fi boodas mootummaa abbaa irree Dargii warra balaaleffatan keessaa tokko turan. Maatiin isaanii otuu lafa Akaakilee fi Abaabilee irraa dhaalan otuu qabanii laftirraa fudhatamee abbootii aangoo kan sirna nafxanyootaaf waan kennameef maatii ciisanyaa ta'ee gabbaru keessatti dhalatanii guddatan. Sababa kanaaf hadheeffatee sirnoota cunqursaa sanniiniin balaaleffata. Egaa lubni guddinaa Tumsaa uumamaan nama hubatoodha, nama jaboodha, nama haala jiru kamuu xiinxaluu danda'an turani. Egaa isaan mana amantaa keessatti guddatan iyyuu malee haalli isaan yeroo sana keessatti guddatan sun akka isaan naannoo isaanii haala jiruuf jireenya hawaasa isaanii haala siyaasa yeroo sana haala dabarsee immoo wangeela keessatti guddachuudhaan haala seenaa wangeelaa irraa ka'anii mirga dhala namaaf falmuu kan jedhu keessatti guddatan waan ta'eef haalli yeroo isaan keessa turan sun ture isaanii fi bifa lama qaba ture. Tokko akka isaan waa bal'isanii yaadaniif akka isaan saba isaaniif quuqama godhataniif isaan gargaareera. Maaliif bara isaan dargaggeessa turan keessaa biyyi kun sirna fiudaalaa keessa turte, sirna abbaa lafaa ture. Sirna abbaa lafaa keessatti immoo akkuma beekamu saba cunqurfamaa ture. Garee cunqursaatu immoo ture. Inni kun egaa naannoo isaan jiraatan keessattis practically hojiirra waan tureef inni kun akka isaan wantoota kana sirriitti hubatanii wanta kanaaf immoo furmaatatu ta'uu qaba jedhanii akka isaan yaadan isaan gargaare. Nama beekumsa bal'aa qabanidha. Nama amantii qofaan of dhiphisanii addunyaa dhiphinaan ilaalan miti. Bal'ina isaa waliin addunyaa nama hubatanidha. Mirga Oromoof immoo murannoo guddaa Oromoon biyya ofii irratti mirga isaa gonfachuu akka qabu. Sanaaf maayyii irrattis wareegama aga kafalanitti ga'ee nama mirga Oromootti amanuudha. Nama fakkeessuu hin beeknedha immoo nama dhugaaf dhaabbate
namni dhugaaf dhaabbate dhugaa yoo jiraate tokko isaan. Luba Guddinaa Tumsaa akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1963 irraa hamma 66tti gara biyya Yuunaayitid Isteets deemanii Luuter Theological Seminary keessatti waggoota 3 baratanii Bachelor Degree of Divinity kan jedhamu barnoota fudhatanii akka digriidhaan eebbifaman himama. Lubni Guddinaa Tumsaa cimina sammuu nama qaban, nama waa'ee borii har'a irra taa'ee tilmaamu, kitaaba baay'ees nama dubbisan akka turan seenaan isaanii ragaa ba'a. Nama bara dubbisuudha. Nama bara dubbisuudha. Akkuma saba Israa'el keessatti ijoolleen Yisaakor bara dubbisu turan. Eebbi abbaa isaanii eebbi Yaaqoobii bara akka isaan dubbisan, beekumsa addaa akka isaan argatan, cirracha keessaa akka isaan baafatan eebbise Yaaqoobi. Kanaaf bara dubbisu ijoollee Israa'el keessatti bara dubbisu, bara dhufu dubbisu isaan. Qees Guddinaa Tumsaa bara sana nama dubbisuu danda'udha. Nama qaramaa bara sanaa namoota bira darbee waggaa dheeraa bira darbee yaaduudha Qees Guddinaan. Lubni Guddinaa Tumsaa sirna cunqursaa abbaa lafaa, sirna bulchiinsa Haayile Sillaasee isa saboota wal caalchisu keessatti dhalatee cunqursaa dhala namaarra ga'u argaa nama guddatedha. Karaa biraa immoo barnoota amantii yommuu baratus kitaaba amantii keessaa waa'ee mirga saboonni addunyaa kanarratti qabaachuu qaban akka hubate, inni kunis sammuu isaa keessatti gaaffii akka uumee fi akka irratti qabsaa'uu qabu kan isa kakaase ta'uutu dubbatama. Isaan sirna Haayile Sillaasee keessatti dhalatanii yeroo guddatan sirni Haayile Sillaasee akkuma sila jedhee hawaasa kana bakka lamatti qoodee ture kan ilaalaa ture. Hawaasa saba cunqurfamaa, hawaasa cunqurfamaa, hawaasa qotee abbaa lafaaf safaru, abbaa lafaa immoo lafa dhuunfaa isaatti qabatee warra kan biraa qochisiifatee jiraatu keessatti guddatan, kana ilaalaa guddatan. Yeroo sana namooti akkuma kana waldaa keessa jiraatanii saba isaaniif, cunqursaa saba isaaniif, walqixxummaa sabaaf kan mormaa turan turaniiru. Akkasumas lubni nama Jarmanii tokko illee tureera. Isaan kana dubbisuudhaanis wal argeen isaa ta'u sirna nama wal caalchisu, ilma namaa wal caalchisu kana gara tokkotti fiduun barbaachisaa akka ta'e itti amanuun isaanii namni. Kan nu waamu miti asuma ba'anii yommuu sana Dabuu Afrikaa dhaqanii turanii. Dabuu Afrikaa dhaqanii achittis warra dhiidhaa warra gurraachatti godhan arganii turanii. Mirgi saba keenya akka eegamaa hin jirre isa kana hubataniif. Yeroo gara dargiin dhufee aangootti dhufee aangoo qabatu mootummaa maarkizimii leezimii hordofu, mootummaa uumaan jiraachuu isaallee mormutu dhufe. Ilaalcha isaanii amantii jiniinis walitti bu'achuudhaan kunis. Kanaafuu yeroo Haayile Sillaasee dhala namaatu walqixxummaa hin qabu waan ta'eef mirga dhala namaatiif dhalli namaa walqixxaachuu qabadhaniitu human rights isa kanaaf qabsaa turan jechuudha. Yeroo dargiitti ce'an immoo amantii isaaniitti amananii amantii isaanii guddifachaa jiran kana keessatti kan totally waaqni hin jiru kan jedhu dhufe jechuudha. Ideoloojii akkasii yeroo dhufu immoo isa kan dura dhaabbachuunis dirqama ture jechuudha. Kanaaf siisteemii lamaan isaan keessa jiraatan suni isaaniif qabsoo akka isaan geggeessan isaan kakaasee jechuudha. Qabsoo yeroo jennu qabsoo karaa meeshaa ta'in qabsoo hiree dhala namaa wal qixxeessu, dhugaa eegsisu, dhala namaa ija tokkoon ilaaluu keessatti akka isaan qooda fudhataniif isaan kakaaseera jedheen yaada. Cunqursaan biyya keenyaa keessatti bara lubaa guddinaaffaa lubbuun jiran uummattoota gidirsaa ture, saba hundaa kan miidhe ture. Luba guddinaanis kan isaan qabsa'aa turan saba hundumaaf akka ta'een himama. Isaan nama saba tokko qofaaf jiraatanii darban miti. Isaan nama cunqurfamtoota hundumaaf jiraatanii darbanidha. Kanaafuu ilaalchi isaanii bal'aa, lapheen isaanii immoo humble yookiin immoo gara laafessa nama ta'e. Nama yeroo wajjin yeroo sana bira darbeeyyuu ilaaluu danda'u. Ani Qees Guddinaan akka waan yeroo malee
yeroo malee dhalatanii natti fakkaata hawaasa sana keessaa akka keessatti baay'ee bira darbu waan ta'eef qeesgunnaa tumsaa nama dandeetti hundumaa qabu nama dandeetti siyaasaa qabu nama dandeetti wangeelaa qabu nama ilaalcha hundumaa baricha dubbisan dubbadheera akka ijoollee Israa'el akka ijoollee Saakoor nama bara dubbisuudha qeesgunnaa tumsaa amalli isaanii akkasi nama arguu jaallatan nama wajjin haasa'uun jaallatamu nama lafa bareechu nama haasaa bareechu. Keessumaa Afrikaa keessatti yeroo sana siyaasni eenyu akka jiraachuu qabuu fi eenyummoo akka du'uu qabu kan murteessu siyaasa biyya sanaa fi gaggeessitoota siyaasa biyya sanaa oofan lubbuu namaa irratti murteessa jechuudhaan akka komataa turan kanas sodaa tokko malee akka irratti qabsaa'aa turan ni dubbatama. Naannoo Bible School sanatti waa'een civil right black mirga namummaa fi keessumaa immoo sochiin gurraachotaa yeroo sana Luuter jalqabe achitti mana barumsaa san baratan sana keessatti dhimma ho'aa ture isaanis keessatti hirmaataniiru. Kana akka Afrikaattis waan hedduu hojjetaniiru. Kana waan isaan barreessan irraa ilaaluun ni danda'ama. Yeroo biyya keenyatti deebi'anii dhufan immoo maal kan isaan yaadanii namni keenya akka baratu akka ijaaramu akka of danda'u akka namni barannuu barbaada akka namni barannuu barbaada jedhan akka namni of beeku barbaada akka namni ijaaramu baaruma faallee kan qare akka inni irra deddeebi'ee baratu akka inni waan garaagaraa hojjetu kan godhe isaan. Mirga dhala namaa kan kenne Waaqayyoodha. Mirga nama mootummaatu nama kenne miti. Namatu nama kenne miti. Waaqayyo mirga kenneetu nama kan uumu. Dhalootuma mirga jiraachuu qabnani. Haa ta'u malee biyya Afrikaa keessatti mirga dhalootaan Waaqayyo namaa kenne namarraa sarbee warri siyaasaa namarratti murteessu jechuu isaanii. Qeesguddinaan waan yaadan waan dhugaadha jedhan irraa hin deebi'an. Goota amantiiti isaan. Goota jechuun isa dhaqee adda lolaa dhaqee mo'ee galu duwwaa miti. Dubartiin tokko ijoollee ishee sirnaan yoo guddifatte goota jedhamti. Namni waan qabetti sirriitti ilaalcha gaariidhaan yoo adeemee goota jedhama. Qeesguddinaa tumsaa goota amantiiti waan ta'eef waan isatti mul'ate tokkollee waan sodaatu hin qabu. Isaan ilaalcha isaanii akka hin beekutti dhalli namaa siyaasa haala ta'uu danda'u kan jedhu ejjennoo akkasiillee qabu jedheen yaada. Miseensa paartii tokko ta'uun idiyooloojii tokko deeggaruudha. Isa keessa haala of gochuunis idiyooloojii kan biraa deeggaruudha jedhamee yaadama jechuudha. Kanaaf isaan bifa kanaan siyaasni jiraachuu dhiisuu dhala namaa irratti murteessa biyya addunyaa Afrikaa kana keessatti jedhanii waan yaadaniif isa kanarratti qabsaa'aa turaniiru jechuudha. Isa kanaaf yeroo isaan hojii wangeelaattis guddachaa dhufanii sabni isaan keessaa ba'an sochii adda addaa mormii adda addaa gaggeessaa ture. Isa kanas carraa kan argatanii keessatti hirmaatu turan. Fakkeenyaaf akka dhaaba siyaasaatti ta'uu naafu malee akka jaarmiyaatti waldaan maccaaftu lamaa yeroo ijaaramee hundeeffamee sochii gochaa ture sana keessatti isaanis akka nama tokkootti miseensa ta'uudhaan gahee isaanii ba'aa turanii jechuudha. Kanaafuu karaa tokkoon wangeela babal'isaa dhugaa Waaqayyoo saba isaaniitti ibsaa mirga dhalli namaa immoo uumamaan Waaqni kenneef sana akka inni argatee jiraachuuf immoo uummata isaaniis kakaasaa turanii jechuudha. Isa kanaaf isaan almost versionii lamaaniyyuu wal cina deemsaa turan jechuun waanuma danda'amu natti fakkaata. Luba guddinaan nama rakkoo namaa dhuunfaarraa jalqabee rakkoo akka biyyaatti jiru furuuf nama tattaafatu turan. Namni akka of danda'ee jiraatu gochuu keessatti hedduu dhamaa akka turan himama. Keessumaa waajjira tokko keessatti garaagarummaan mindaa hojjettoota sababaan ala kaffalamu akka sirratu akkasumas namoonni hojii xiqqoo hojjetanii mindaa hin malleef akka hin arganne nama konseptii yookaan yaadrimee BPR yeroo sana biyya keessa galchan akka ta'an ni himama. Mindaan humti hojjettoonni keenya argatan yommuu sana baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaa guddaa qaba. Inni kunis
Egaa ammaa inni namoota keessumaati waajjira makkanisuu olaanaa kana keessaa warra hojjetanii egaa warra barumsaanis dhugaadhumatti baratanii kanaaf egaani miindaan isaanii guddaadha jechuudha. Egaan inni kun iyyuu sirrii miti jedhan sirrii miti. Otoo sabii keenya beelaa jiru, otoo sabii keenya jireenya gadi jiraataa jiru, namoonni yaraan addanaa kuni damooza guddaa nyaachuun sirrii miti jedhan. Isa guddaa nyaatu gadi bunnee, isa gadi immoo ol kaafnee namni akka jiraatu gochuun nurra jira jedhan. Dubbiin kun fudhatama argatee lafa inni ilaalamutti dhiyaatee birrii 475 inni guddaa nyaatu kana gara kana akka itti deebi'u. Inni gadi immoo birrii 75 akka argatu. Isaa gada gaan isaa gada argataa toon jechuudha. Birrii 30 birrii 20 birrii 40 argataa toon jechuudha namoonni baay'een. Kanaaf gara 75tti butanii akkasittiin geeddaramoo iyyuu achi keessaa iyyuu waldaa makkanisuu keessaa iyyuu fidanii dhugaadhumatti turan. Lubii Guddinaa Tumsaa mootonni biyya keenyaa kana dura turan keessumaa mootummaan Dargii akka saboota cunqurfamaaf hin ta'in dursanii akka irratti dammaqan kanarrattis akka uummata barsiisaa turan ni himama. Kanaanis hedduu yaadatamu. Amalli isaanii kunis mootummaa faana akka walitti isaan buusee dubbatama. Yommuu sooshaalizimiin dhufu waan inni fidee dhufu beeku Guddinaa Tumsaa. Kanaaf isaaniin dursanii irra deemanii konferensii garaagaraa hojjetan. Waan sooshaalizimiin fidee dhufu hunduma isaa nutti himan. Anaani isaantu luba godhina dibe. Gaafa sana isaanii xaqilaa tsaafiidhaa anima boojjittummuun dibamuu isaantu irratti argame gaafan luba ta'e. Yeroo sana yeroo siyaasi kun geddaramu Wallaggatti dhufanii luboota walitti qabanii sooshaalizimii waan inni fidee dhufu hunduma isaa nutti himan. Waldaa kiristiyaanaa akka inni cufu, hojiidhaan waldaa kiristiyaanaa akka hin hojjenne, hojiidhaan akka inni dhibeessee waldaan kiristiyaanaa dadhabdu. Mala maa'oo kan jedhamu dhufanii nu barsiisan. Mala maa'oon ittiin waldaa kiristiyaanaa balleessa. Yeroo sana maa'oo tu'aadha. Mala maa'oo jedhanii nu barsiisanii kanaaf waldaa kiristiyaanaa utuu kaadireen mootummaan qophaa'in waldaa kiristiyaanaa qopheessineef Uqees Guddinaa Tumsaatu dhufee nu barsiisa. Kanaaf waa'ee sooshaalizimii biyya garaagaraa Albaaniyaan sooshaalizimii iddoo hundumaa beeku isaan miidhaan fidus beeku waan ta'eef isaan bira darbanii waan beekanii waldaa kiristiyaanaa hin dammassu waan ta'eef inni kun gufuudha kan jedhu mootummaan irratti dammaqee dandeettii isaanii sodaatee irratti ka'e. Sooshaalizimiin biyya keenyaa jedhan keeshaa duwwaadhaan keeshaa duwwaa jooniyaa duwwaa. Inni tokko Faransaayii naqeetu fidee awwaaratti naqaa. Inni tokko immoo Raashiyaa naqeetu cirrachitti naqaa. Inni tokko immoo Jarmanii gara ba'aa dhaqeetu achi deebi'eetu inni immoo biyyoo itti naqaa. Wanti ittiin jireenya namaati jireenya saba keenyaatiif ta'a kan jedhamu irra dhaabatanii kan ittiin hojiitti hiikkatanii qabanii. Wal mootummaa Dargii irratti waan baay'ee barreessaniiru isaan jechuun maqaa ofiitiin utuu hin ta'in maqaa nama biraatiin. Gaazexaa Awurooppaa irrattis gaazexaa Ingilizii fa'aa irrattis ba'eera. Waa'ee mirga namaati. Sanarratti mootummaa Dargii irratti kan isaan isa namni gara malee hidhamu ajjeefamu waan akkasii kana baay'ee balaaleffachaa turan. Ifatti yeroo lallaba isaanii keessatti waa'ee mirga namaa kana hunda nama kaasaa turanidha. Lubi Guddinaa Tumsaa
mootummaa dargiitiin yeroo hedduu doorsisni irra ga'aa nama turedha. Kuni kan ta'uu danda'eefis badii mootummaa bira jiru ittiin bulinnaaf jedhanii waan bira hin dabarreef badii jiru ifaaf ifatti caasaa mootummaa jirutti waan himaniifi. Kana malees mirga dhalli namaa uumamaan qabu waan falmaniif hidhaa fi doorsisi yeroo hedduu irra ga'aa tureera. Lubi kun garuu gootummaadhaan dura dhaabbatanii falmaa turaniiru. Isa kanas namoonni baay'een biyya alaas biyya keessaas akka lubni guddinaa tumsaa biyya gadhiisee Ameerikaa jiraatu gaafataa turan. Luba guddinaan garuu saboota koo dhiisee eessayyuu hin deemu jedhan. Sakanaasi yeroo dhuma sanayyuu yeroo madhaa jiran sanayyuu bishooppiin Jarmanii tokko Nereeree bira dhaqanii Nereereen akka dhufee addanaa Mangistuu kadhatee Mangistuu ayyamee fi akka lubi guddinaadhaa hidhaadhaa bahanii biyya alaa dhaqanii yaaliin ta'eera. Garuu isaanii ani saba koo dhiisee na deemu jedhan. Egaa maali sabi isaanii yeroo sana dukkana keessa du'a keessa baay'een hidhamanii manadhaa keessatti rakkina guddaa keessa jiru jechuudha. Ani egaa kana dhiisee ofii koo lubbuu koo baasuun barbaadudha. Yeroo sana rakkoo sana keessatti akka isaan hin miidhamneef gorsi garaagaraa dhufaafii ture. Karaama waldaa saalli tokko mijatee fi akka isaan biyya kanallee gadhiisanii ba'aniif gara Tanzaaniyaa fa'aa akka deemaniif gorfamaa turan. Haa ta'u malee isaan yeroo sana isa kanan mormanii ani ergamni koo saba koo gidduu taa'ee saba koo tajaajiluu malee saba koo dhiisee bagachuu miti wangeelli kana nan barsiisu kan jedhu hojjennoo akkasii geggeessaa ture waan ta'eef jajabinaan deddeebi'aa turan jechuudha. Maaliif isaan dhugaan qabadhe jedhanii waan yaadaniif dhugaa sana duwwaa saba isaaniitti ibsuu malee siyaasa hammeenya qabu yookiin siyaasa mootummaa diiguun geggeessa jedhanii ofii fudhatan. Isa kanaaf murannoon barbaachisaadha. Isaan liidariidha yookiin immoo geggeessaa waldaa waan ta'aniif geggeessaan tokko immoo murannoo qabaachuun dirqama ta'a. Murannoo isaanii kana irratti hundaa'anii wanta dhufu hunduma isaafiyyuu qophii ta'uudhaan harka diinaa bu'anii jechuudha. Malee yakka akkasii qabdu kanatu isin gaafachiisa jedhamee dhaddacha irratti dhiyaatanii itti murtaa'ee miti kan isaanii rakkoo kana keessa galan jechuudha. Egaa yeroo sana immoo haalli ture karma ture. Isaan qofa miti namooti garaagaraas warri siyaasa keessa turanis yeroo barri sun bara akka barreessaa Ba'aaluu Girmaa fa'aa bifa kanaan addunyaa kanarraati sokkan waan ta'eef carraan isaanis kanuma ture. Egaa asirratti wanti beekamu qabu fakkeenyummaan isaanii yeroo isaan dhugaadhaaf walqixxummaadhaaf mirga dhala namaaf jedhanii qabsaa'anii dhugaa sanaaf baqachuutu hin ta'in akka abbaa amantaa tokkotti akka nama waaqarraa itti gaafatamummaa fudhatee jiru tokkotti saba sanaaf du'uun isaanii waan guddaadha. Isa kanarraa geggeessitooti waldaa bara ammaa har'aallee waa hedduu irraa baruu qabuudhaan yaada malee legal procedure keessa darbanii miti kan isaanii sadarkaa sanarratti wareegamanii jechuudha. Lubi guddinaa tumsaa nama qaroo Itoophiyaan qabdu nama cunqurfamuu sabootaa hadheeffatee irratti qabsaa'u walqixxummaa sabootaaf hedduu nama dhama'u saboonni biyyattii Oromoo dabalatee keessumaa saboonni kibba Itoophiyaa jiran akka mirgi isaanii eegamu gochuuf nama hedduu ifaa jedha. Ifaajeen isaanii kun garuu qabsoo karaa nagaati malee meeshaa waraanaatiin hin turre. Mootummaan darguu garuu kanani jedhe hin fudhattu taanaan sin balleessa jedhe. Boodarras akkuma jedhe godhe. Si'a lama hidhee gallakkisee isa sadaffaarratti garuu bara 1971 yookaan immoo bara 1979 akka lakkoobsa warra Awurooppaatti hidhee mana hidhaa keessaa baasee akka achumaan ajjeesetu himama. Akka Mangistuu Hayilemaariyaam warra namoota saajjan jiranii obbiraa babal'eessee aangoo qabateeni qeesii fe'ee aangoon gaaffiin dhiyaate jira. Gaaffiin dhiyaate maa inni nu wajjin hojjedhu lammaffaa immoo deemiiti ati dhaqii mootummaadhaaf deeggarsa funaanii jedhan kaasan. Tokkoffaa dargiin maarkisistiidha. Isaan isa kana hin fudhatan kana oppoos godhaniiru. Lammaffaa immoo isaanii waan akkasii deemanii
እርዳታ yookaan gargaarsa funaanuu waan jedhamu waan yaadamneedhaan godhan isaanii kana wangeela barsiisu malee kanatti wal lolan jecha nu wajjin hojjedhu gargaarsa funaaniidhanii hindidanii dhumarratti waldaan cufamutti kaate biiroonii makkaan Yesuus cufamutti kaate kana ni jalqaba isaanis hamma gaafa qabamanii iddoo isaan bu'an dhibamutti yeroo lama qabamaniidhaan hidhaman. Mootummaa fi abboomamna abboomamuun seeruma garuu daangaa qaba abboomamuun jedhu gees guddinaan daangaan isaa hamma waaqayyoon singansiifnetti hamma waaqayyoorraa sinkunnetti abboomamta achi ga'ee jennaanii mootummaa fi abboomamtu waaqayyoon sigansiisa yoo ta'e mootummaan hin diddachi irratti jedhu mootummaan waaqayyoon nagansiisuu hin danda'u gees guddinaa tumsa waaqayyoon nagansiisuu hin danda'u waaqayyoon hin gadu mootummaan waaqayyo mootummaan hin daangeffamu uumaan hin daangeffamu waaqayyo kanaaf nagansiisuu hin danda'u mootummaan jedhu gees guddinaa tumsa achirratti egaa yeroo sana immoo namooti amantoota amantii dhiisanii gara sooshaalizimiitti gara waaqayyoon jiruutti waan deebi'aniif gufuu guddaadha namooti gara keenyatti akka hin dhufneef kan jedhu kan irratti siin sodaatu gees guddinaa tumsaa jechuudha. Mootota gara jabeessota lubbuu lammii isaanii wayittuu hin lakkoofne kanneen akka Hitler faa goota falmanii fi mormaa ture nama Bonhoeffer jedhamu faana guddinaa tumsaatiin wal fakkeessanii kanneen barreessanis ni jiru. Bara Hitleris akkasuma ture. Hitleri saba isaa ajjeesaa hidhaa ture. Bonhoeffer kun ba'ee Ameerikaa gale biyya Jarmaniiti. Gaafa achi galee jedhu achi galee bakka jiraachuu dadhabe. Ani sabi koo utuunni du'aa jiru, utuunni hidhamaa jiru, utuunni rakkataa jiru, ani akkamittaan addana jiraadha. Ani akkamittaan addana jiraadha. Addana jiraachuun naaf hin ta'u jedhu dhufee galee akka inni galeeni Hitler qabe hin hidhe kana booda achi keessaa baasanii akka ajjeesanidha. Isa kanaan kana wal bukkee qabanii namoonni waa'ee luba guddinaa hin dubbatu. Kanaaf sabi keenyas yeroo sanas kana fakkaata kana dhiisee hin deemu ani kan jedhamudha kan isaanii lafa kaa'an. Luba guddinaa tumsaa abbaan isaanii tumsaa silgaa yommuu du'an obboleessi isaanii quxisuu baaroo tumsaa ufitti fudhatanii guddisaniiru. Baaroodhaanis siyaasatti qaree kan guddise luba guddinaa tumsaa akka ta'etu himama. Ijoolleen akkuma maatii taati manatti wanta haasa'amu ijoolleen warra guguddaa caalaa qabatti dubbii hin hubattus malee kanaaf manumatti yommuu maatiin haasa'u ijoolleen maatii keessatti qaramtee guddatti kanaaf manumatti waa'ee siyaasaa kana waa'ee dhiibbaa saba keenyaa kana baaroon luba guddinaa tumsaarra dhaga'aa waan guddate natti fakkaata. Luba guddinaa tumsaa yeroo isaanii hunda hojii saba isaaniif kan kennan waa'ee mirgaa fi guddinaa akkasumas walqixxummaa sabootaaf qabsaa'aa gameessa turan nama waa'ee borii fageessanii yaadan akka turanidha kan beekamu. Wanta yerootti ta'u hundumaa yerootti nama barsiisu yeroo isaatti nama bira ga'u gees guddinaa tumsaa yeroo isaan dabarsan kanaan yaadatamu. Gees guddinaa tumsaa yeroo isaanii hundumaa guyyaa tokko isaallee sagantaa waan qabaniif fakkaata. Guyyaan tokkollee gees guddinaa tumsaaf maaterii godha. Guyyaatti waan hojjetan beeku bara sanatti waan hojjetan beeku ji'a sanatti waan hojjetan beeku. Gees guddinaa tumsaa nama yeroo dubbisuudha. Nama biyya lafaa guutummaa dubbisuudha gees guddinaa tumsaa kanaan yaadatamu. Nama dubbii dubbatee fixuudha. Nama dheekkamii nama araarsuu danda'uudha. Nama yaada tokko ofuma isaatii uumee wanta dinqisiisaa
burqisiisuudha qees guddinaa tumsaa. Yaada haaraa, ilaalcha haaraa, mul'ata haaraa nama qaba fiduu danda'uudha qees guddinaa tumsaa. Kanaafiti waa'een isaanii baay'ee nu miidhee biyyattis baay'ee miidhee nama akkasii namooti akkasii kun yeroo hundaa waan argaman natti fakkaatu. Dhaloota tokko tokko keessatti argamu sanyiin qees guddinaa tumsaa. Darbee dhaloota tokko tokko keessatti argamu malee yeroo hundaa hin argaman namoota akkasii. Kanaaf nama bara sana keessatti dhaloota addaa argameedha qees guddinaa tumsaa akkasitti yaadan. Waa'ee luba guddinaa tumsaa yeroo gabaabaa kana keessatti kaafnee hin xumurru. Inumaayyuu gadi fageenyaan qoratamuu akka qabu hayyoonni kaasan ni jiru. Gahaatti hin hubatamne seenaan isaaniis gahaatti hin himamne gahaattis hin qoratamne dhaloonni ammaa hin beeku. Kanaaf waan baay'eetu hafa. Eenyu namni kun maal hojjetaa ture maaliif wareegame dandeettii addaa qabu eenyummaa addaa qabu akkuma jedhe nama yeroo malee dhalate yeroo jedhu nama akkasii akka ta'an mul'isaa jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaa beekuu qaba waa'een isaanii caalaatti hubatamuu baramuu qoratamuus qaba. Irratti barreeffamuu waan garaagaraa hojjetamuu qabaa jedhee yaada. Tu danda'ame GTFs kana yaade lammaffaas immoo namooti kana deeggaruu danda'an hin jiraatu. Mana barumsaatti isaanitti baratan keessatti fandiin barbaadame maqaa isaanii hospitaalli tokkotu naannoo isaan dhalatan sanatti naannoo boojii sanatti baname kan akka kootti maqaa isaanii waamsisaa fa'a jechaadha. Yookaan immoo kolleejjiin tokko maqaa isaaniin tu baname. Amma haayiskoolii tokko maqaa baaroo tumsaa jedhanii waaman boojii moggaasaniiru. Isaan qeesiin immoo kanallee hin qaban. Obboleessuma isaaniitti gaa. Kanaaf jedhanii tu maqaa isaanii waan tokko wanti dhaabbataan tokko hojjetame baay'ee natti tola. Luba guddinaa tumsaa mootummaa dargiitiin kan ajjeefaman bara 1979 akka lakkoobsa warra Awurooppaatti ture. Luba guddinaan abbaa ijoollee dhiiraa 2 fi ijoollee dubaraa 3 walumatti abbaa ijoollee 5 turan. Boolli isaanii daadhiin haa guuttu. Qophii gola Oromiyaa keenya har'aas kanumaan xumurra. Horaa bulaa deemana.